Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kan biyya keessaa fi biyya alaatis isin dhageessifnaa hanga xumuraatti nu waliin tura. Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee 16ffaa bara hojii afuraffaa har'a geggeesseen muudama garaagaraa raggaasiseera. Haaluma kanaan aadde Simmanyi Wubee Abbagaar olaantuu dhaabbata Abbagaar uummataa taasiseera. Yeeneen Simmanyi itti aanaa Abbagaar dhaabbata Abbagaar uummataa obbo Abbaayinah Adeetoo dhaabbata Abbagaar uummataa Itiyoophiyaatti Abbagaar damee ta'uun muudamaniiru. Aadde Simmanyi Wubeen Abbagaar olaanaa dhaabbata Abbagaar uummataa ta'uun filatamanii Aadde Simmanyi Wubeen Abbagaar olaanaa dhaabbata Abbagaar uummataa ta'uun guyyaa har'aa filatamaniiru. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee 16ffaa har'a taasiseen muudama sagalee guutuudhaan mirkaneesseera. Filannoo Abbagaar itti aanaa fi Abbagaarota dameelee buufata wal fakkaatuun qoratee kan mirkaneesse ta'us ifa godheera. Jiidhinsi giddugaleessa baatii ammajjii keessa jiraatu qabeenya bishaaniif faayidaa qaba jedhame. Jiidhinsi giddugaleessa guyyoota 11tti aanan keessatti jiraatu qabeenya bishaaniif gumaacha ol aanaa kan qabu ta'uu Inistituutiin raaga haala qilleensa Itiyoophiyaa beeksise. Kutaalee biyyattii muraasni xumura baatii ammajjii fi yeroo ce'umsaa jalqaba waqtii arfaasaa keessa jiidhinsi giddugaleessaa kan qabaatan ta'uu himeera. Jiidhinsi kun hamma tokko qabeenya bishaaniif gumaacha kan qabu ta'uu Inistituutichi ifa godheera. Guyyoottan 11 itti aanan keessa naannawa Affaar Danaakil, Waabii Shabalee, Gannaalee Daawwaa, Marab Gaashaa, Ogaaden, Aayishaa, Baaroo Akooboo, Abbaay akkasumas sululoonni takkazee haala qilleensaa gogaa ta'e kan qabaatan ta'uu raagni haala qilleensa Itiyoophiyaa raggaasiseera. Sharafni alaa doolaarri miiliyoona 300 fi miiliyoona 69 ol indastiriiwwaniif dhihaachuun ibsame. Baatiiwwan 6 darban indastiriiwwan oomishaaf sharafni alaa doolaarri miiliyoona 300 fi miiliyoona 69 ol dhihaachuu ministeera indastirii obbo Malaakuu Allabal ibsaniiru. Obbo Malaakuu Allabal walgahii idilee 16ffaa bara hojii afuraffaa mana maree bakka bu'oota uummataa har'a taa'amaa jiru irratti gabaasa raawwii hojii kana dhiheesseera. Akka gabaasa isaatti baatiiwwan 6 darbanitti galteewwan toonii miiliyoona 9 fi 500,000 ol dhiyeessuun akka danda'ames ibsaniiru. Karoorawwan misoomaa mul'atoo ta'an fayyadamuun hojiiwwan guddina itti fufiinsa qabu fiduuf abdachiisoo ta'an hojjechuun danda'ameera jechuun kaasaniiru. Keessumaa hojiiwwan gama dandeettii oomishuu guddisuun carraa hojii uumuu, oomisha alaa galu kan biyya keessaan bakka buusu, indastiriiwwan xixiqqaa fi giddugaleessa ceesisuu fi qorannoo fi qo'annoo rakkoo furan geggeessuun hojii jajjabeessaa ta'uu kaasaniiru. Dameewwan indastirii huccuuwwanii, nyaataa fi dhugaatii, keemikaalotaa fi koonistiraakshiniidhaaf galteewwan toonii miiliyoona 8 fi 88,000 ol dhiyeessuun karoorfame toonii miiliyoona 9 fi 500,000 fi 93 dhiyeessuun akka danda'ames obbo Malaakuu Allabal dubbateera. Gama dhiheessii sharafa alaatiinis ji'oottan 6 darban doolaara miiliyoona 600 fi miiliyoona 68 fi 400,000 ol dhiyeessuuf karoorfame keessa doolaarri miiliyoona 300 ol dhiyaachuun akeekameera. Oromiyaatti du'aatii haadholii ittisuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhame. Naannoo Oromiyaatti du'aatii haadholii ittisuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu Biiroon Fayyaa Oromiyaa beeksise. Guyyaa haadholii baatii amajjii kana keessa kabajamu ilaalchisee Daayirektarri Barnoota Fayyaa fi Kominikeeshinii Biiroo Fayyaa Oromiyaa Sister Sa'aadaa Ahmad miidiyaadhaaf ibsa kennaniiru. Fayyummaa fi kunuunsa haadholiif malu taasisuun gahee qaama hundaa ta'us ibsaniiru. Baatiin amajjii guutumatti isaa baatii fayyummaa haadholii ta'ee kabajama jechuun kan kaasan yommuu ta'u, Itiyoophiyaatti ammoo guyyaadhaan haadholiin 28 ta'an sababa ulfaa fi da'umsaan lubbuun isaanii dhabaa jiraachuu kaasaniiru. Rakkoolee kanneen hambisuuf haadholiin ulfaa tajaajila da'umsa duraa fi da'umsa boodaa akka taasisan deeggaruu fi jajjabeessuun isaa akka ta'es eeraniiru. Waggaatti sababoota ulfaa fi da'umsaan haadholiin 200,000 ol lubbuun isaanii kan dhaban ta'uu dubbataniiru. Godina Gujii Bahaa aanaa Sabbaa Boruutti ogeeyyii fayyaa ji'a sadaasaa irraa kaasee mindaan osoo hin kaffalaminiif jiran jechuun dubbatame. Ogeeyyii fayyaa aanichaa mindaan kennamuu dhabuun jireenya isaanii qofa irratti dhiibbaa guddaa uumuu osoo hin taane tajaajila hawaasaaf kennamu irrattis dhiibbaa uumaa akka jiru eeraniiru. Ogeeyyii fayyaa aanaa Sabbaa Boruu mindaan isaanii osoo hin kaffalaminiif baatii 3 lakkoofsisee jira. Rakkoon kun irra deddeebiin kan mul'atu ta'us himamaa jira. Godina Siltee fi magaalaa Harariitti balaa tiraafikaa mudateen lubbuun namoota 10 darbe.
Naannoo giddugaleessa Itoophiyaa godina Siltee fi magaalaa Harariitti balaa tiraafikaa mudateen lubbuun namoota 10 darbuun ibsameera. Godina Siltee aanaa Hulbaarag bakka Leefoo jedhamuun beekamutti konkolaataan deddeebisa uummataa Zaman Baas jedhamu Finfinneedhaa gara Arbaa Mincii imalaa osoo jiru baajaajii irratti bu'uun lubbuun namoota 8 darbuun himame. Balaa har'aa ganamaa naannawa sa'aatii 3 walakkaatti mudate kanaan namoonni hedduun miidhaa qaamaaf saaxilamuu ragaan kominikeeshinii godinichaa irraa argame ni mul'isa. Haaluma kanaan magaalaa Harariitti balaa tiraafikaa mudateen lubbuun namoota 2 darbuun dubbatame. Balichi edda halkan keessaa sa'aatii 8tti mudachuu poolisiin naannoo Hararii kan beeksise yommuu ta'u, balaa kanaan konkolaataan fe'umsaa sangaa fe'ee imalaa ture nama dhuunfaa dogdoqqee oofaa jiru baraaruudhaaf osoo yaaluu garagaluun miidhaan qaqqabuu himeera. Balichaan nama tokkorra miidhaan cimaan gahus kaasaniiru. Keeniyaan ulaagaa imala lammiileen biyyoota Afrikaa guuttachuu qaban salphisuu beeksifte. Ulaagaa kana Liibiyaa fi Soomaaliyaan garuu kan hin dabalannedha jedhama. Haa ta'u malee sababa sodaa nageenyaatiin wal qabatee salphifamni ulaagaa imalaa kun lammiilee Liibiyaa fi Soomaaliyaa akka hin ilaallanne dubbatameera. Kanaan dura karaa intarneetiitiin eeyyama viizaa Keeniyaa gaafachuun ni danda'ama ture. Haa ta'u malee akkaataa qorannoon dhaabbata biyyoota viizaa banaa ta'aniif agarsiisutti Keeniyaan bara 2014 keessa sadarkaa 17 gadi bu'uun biyyoota Afrikaa keessaa sadarkaa 46 irra kaa'amteerti. Jijjiiramni imaammataa kun lammiilee biyyoota Afrikaa hanga ji'a 2 biyyattii keessa turuu akka danda'an ibsa. Haa ta'u malee biyyoonni Afrikaa bahaa kan akka Ugaandaa fi Ruwaandaa hanga ji'a 6 ni eeyyamu turan. Yeroo gaafii viizaa fi deebii itti laatamu fooyyessuun sa'aatii 72 keessatti deebiin akka kennamu ifoomeera. Murteen kun adeemsa sochii imaltoota buufata xiyyaaraa mijeessuuf kan darbe ta'uu manni murtichaa himeera. Murtee kun hojii geejjiba Afrikaa si'eessuuf hojjetamaa jiruun kan wal qabatu yommuu ta'u, Gaanaa fi Ruwaandaan murtee wal fakkaataa dabarsuun isaanii ni yaadatama. Dhaabbanni maayiningii kiriptoo biyya Yuunaayitid Arab Emirates bittaa anniisaa meegaawaatii 80 gabaa Itoophiyaa seene. Dhaabbanni maayiningii kiriptoo kaaransii teessoo isaa Abuu Daabii godhate Phoenix Group babal'ina maayiningii biitkooyinii isaa deeggaruudhaaf humna elektirikii Itoophiyaa waliin waliigaltee bittaa humna meegaawaatii 80 mallatteessuu beeksise. Dhaabbanni kun gabaa Afrikaa seenuun sadarkaa addunyaatti bal'achuuf karoorfachuu isaa ibsuun kurmaana lammaffaatti warshaa dhiheessee humnaa akka eegalu ibseera. Dhaabbatichi bakka babal'ina maayiningii kiriptoo itti geggeessu ta'ee hanga mallaqaa waliigaltee kanaa ibsuu baatus waliigalteen kun dhaabbata nageenya saayibarii daataa 7 kan Emireetota Araba Gamtoomanii keessatti argamu waliin ta'uun akka raawwatamu oduun Reuters hireera. Hojii gaggeessaan olaanaan dhaabbatichaa Munaaf Alii dandeettii maayiningii kiriptoo keenya ciminaan ni ijaarram jedhan dubbii kana keessatti. Dhaabbatichi hojii milkaa'inaa karoorfateef dhaabbilee faayinaansii idil addunyaa waliin dammaqinaan mari'achaa akka jirus akeekaniiru. Sababa kirkira lafaatiin jiraattonni naannolee sadii gara 100,000tti siqan qe'ee isaanii irraa buqqa'an. Kirkira lafaa giddu galeessa isaa naannawa Awaash Faantaallee godhachuudhaan irra deddeebiin mudachaa jiruun naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaatti jiraattonni 10,000tti siqan qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru. Buqqa'insi jiraattota naannichaa kun kan naannoo Affaaritti namoota 60,000 naannoo Oromiyaatti ammoo namoota 20,000 buqqa'an waliin dabalatee waliigalatti lakkoofsi namoota kirkira lafaatti bara naannolee sadeen keessatti mudateen qe'ee isaanii irraa buqqa'an gara 100,000tti akka siqu taasiseera. Federeeshiniin waldaalee fannoo diimaa fi ji'a diimaa idil addunyaa akka ibsetti naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa keessatti Xaarmaa Barra Efraataa Gidimii fi Hagara Maariyaam dabalatee aanaalee 38tti sababa kirkira lafaatiin qabeenya irratti miidhaan cimaan gahuu ibseera. Walumaa galatti maatii 2,139 keessatti kan argamu namoonni 9,995 kallattii miidhamuu fi buqqa'uu jechuun gabaasisaa keessatti eereera. Manneen 360 ol miidhamuun kan gabaafame yommuu ta'u, lafti qonnaa hektaara 908 daandiin kiiloomeetira 23 ta'us barbadaa'eera jechuun dubbatan. Dhuma baatii fulbaanaa bara 2024 irraa eegalee holqi guddichi Itoophiyaa naannolee Affaar, Amaaraa fi Oromiyaa hammate kirkira lafaa irra deddeebiin mudateen miidhameera. Kirkirri lafaa kun dhuma muddee bara 2024tti cimuu eegalee amajjii 8 fi 10 gidduutti kirkirri lafaa 18 reektar iskeelii 4.4 hanga 5.3tti kan galmaa'e yommuu ta'u, kunis torbaan tokko keessatti kirkirri lafaa mudate waliigalaan 50 geessiseera. Inni cimaan reektar iskeelii 5.8 yommuu ta'u, amajjii 4 naannawa gaarreen Doofaaniitti mudateedha. Akka gabaasni kun agarsiisutti naannoo Affaar keessatti namoonni tilmaamaan 60,000 ta'an kirkira lafaa dhiheenya kana mudateen miidhamaniiru. Kanneen keessaa namoonni 25,000 aanaa Awaash Fantaallee,
Namoonni 15,000 ammoo aanaa dullachaa irraa kan baafaman dabalatee namoonni 40,000 ta'an bakka biraatti qubsiifamaniiru. Naannoo Oromiyaa aanaa Fantaallee gandoota 7 keessatti namoota 27,120 ta'an kirkira lafaa kanaan kan miidhaan irra gahe yommuu ta'u, namoonni 20,720 ammoo gara kaampiiwwan buqqaatota yerootti qubsiifamaniiru. Iddoowwan kunneen manneen barnootaa fi dhaabbilee biroo naannoo balaa guddaa qabu irraa fagaatanii kan argaman ta'uu dhaabbatichi eereera. Torbee darbe namoonni balaa kanaan qe'ee isaanii irraa buqqa'an nyaata, bishaanii fi dhiyeessii barbaachisoo ta'an gahaa argachuu dhabuu isaaniitiin gabaafamee turuun ni yaadatama. Gara oduu biyya alaatti yoo dabarru, ministeerri haajaa alaa US hooggantoota Eeshiyaa waliin marii taasisan. Ministeerri haajaa alaa dhiheenya kana muudaman Maarko Ruubiyoon erga ministeera dhimma alaa ta'uun filatamanii kakuu raawwatanii booda hooggantoota guutuu Eeshiyaa waliin dubbatanitti Washingtan dubbii barbaacha Chaayinaa galaana Chaayinaa kibbaa irratti raawwattuun Filippeenota deeggarus kutannoo cimaa akka qabdu waadaa galaniiru. Ruubiyoon roobii darbe haasaa bilbilaan jalqabaniin ministeera dhimma alaa Filippins Enrique Manalo waliin taasisaniin amala Beejing galaana Chaayinaa kibbaa keessatti qabdu nagahaa fi tasgabbii naannoo kan miidhu yommuu ta'u, seera idil addunyaa waliin kan wal hin simneedha jechuun isaanii ibsa ministeera dhimma alaa irraa bahee agarsiiseera. Galaana Chaayinaa kibbaa bakka kamiyyuu dabalatee haleellaa hidhannoo uummataa xiyyaara yookaan humna waraana isaati irratti raawwatamu kun eegdota qarqara galaana isaanii dabalatee waliigaltee walittisuu kan barbaachisu akka ta'es addeessanii jiran. Ruubiyoon ministeera dhimma alaa Kooriyaa kibbaa Choo Tae-yul waliinis bilbilaan kan mari'atan yommuu ta'u, Kooriyaa kaabaa irratti tumsa walitti dhiheenya qabu itti fufsiisuuf walii galaniiru. Akkasumas ministeera dhimma alaa Indooneeziyaa Suugiyoo waliin marii taasisaniin dhimmoota daldalaa, nageenya galaanaa fi barbaachisummaa nagahaa fi tasgabbii Indoo-Paasifik irratti marii akka taasisan addeessaniiru. Loltoonni hanga 10,000tti siqan gara daangaa Ameerikaa fi Meeksikootti ergamuu danda'a jedhamaara. Loltoonni Ameerikaa gara 15,000 daangaa kibbaatti akka bobbaafaman kaleessa galgala gabaasa eeramee ture. Isaanis danqaa ijaaruudhaan kan gargaaran yommuu ta'u, seera kabachiisuu keessatti garuu akka hin hirmaanne ibsameera. Kunis qaamuma tarkaanfii Doonaald Tiraamp immigireeshinii irratti fudhachaa jiru kan jalqabaati. Akka yaadannoo keessaa mootummaan dhaabbanni michuu BBC Ameerikaa CBS argatetti amma immoo baay'ina lakkoofsa loltoota sanitti kan fooyyeffamu ta'a jechuun dubbatamaa jira. Kanaanis loltoonni hanga 10,000 bobbaafamuu akka danda'an yaadamaa kan jiru yommuu ta'u, yaadannoo gumurukaa fi eegumsa daangaa gurraandhala 21 Tiraamp kakuu raawwatan guyyaa tokkoon booda barreeffame ejensicha gargaaruuf karoora loltoota 10,000 erguun akka qabanis agarsiiseera. Jalqaba irratti loltoota 15,000 gara Kaalifoorniyaa, Saan Diyaagoo fi Teeksaas El Paasootti kan ergamu yommuu ta'u, loltoota 2,500 kennamuun duraanii daangaa irratti buufatanii jiran waliin kan walitti makaman ta'a. Akkasumas yaadannoo kana keessatti buufataaleen ministeera ittisaa Ameerikaa godaantota biyyaa ari'amuu eegaa jiraniif akka bakka itti qabataniitti fayyadamuun danda'a jechuunis dubbatamaa jira. Tiraamp akka pirezidaantii biyyattiitti kakuu raawwachuun sa'aatii muraasa booda daangaa Meeksikoo irratti labsiin hatattamaa biyyaalessaa labsuudhaan walabummaan Ameerikaa haleellaa jala jira jechuun dubbatanii turan. Dhimmi immigireeshinii waadaa duula filannoo ijoo Tiraamp ta'es, kanaanis daangaa biyyattii cufuu fi seera kabachiisuun akka cimu irra deddeebiin dhaadachaa turuun isaanii ni yaadatama. Kanumaan wal qabatee biyyi Eeshiyaa Indiyaan godaantota seeraan alaa ishee US irraa fudhachuuf qophii ta'uu ishee ibsiteerti. Yeroo Tiraamp ajaja hojii raawwachiiftuu wal duraa duubaan rakkoo godaansa seeraan alaa furuuf akkasumas miiliyonotaan lakkaa'aman biyya keessaa ari'uuf mallatteessanitti amma Indiyaan irra deebiidhaan dhageeffachaa jira jechuun dubbatteerti. Ministeerri dhimma alaa biyyattii Subraahmaanyam Jaayishankar kan roobii darbee gita isaanii Ameerikaa Maarko Ruubiyoo waliin dubbataniin Indiyaan godaantota ishee waraqaa ragaa hin qabne haala seera qabeessa ta'een akka deebisanii fudhatan dubbatanii turan. Akka ragaan giddugala qorannoo Pew irraa argame agarsiisutti lammiileen Indiyaa garee godaantota waraqaa seeraa malee US keessatti sadarkaa akka jiran ni beeka jechuun dubbatteerti. Adeemsi namoota kana gara Indiyaatti deebifamuu danda'u mirkaneessuu itti fufee jira jechuunis dubbatanii turan. Gabaasa dhiheenya kana Indiyaan bulchiinsa Tiraamp waliin ta'uun lammiilee isaanii seeraan ala yookaan waraqaa eenyummaa hin qabne kanneen gara 18,000 ta'an US keessa iddoowwan garaagaraa jiraatan walitti fiduudhaan gara biyyaatti deebisuuf waadaa galuun himameera. Lakkoofsi muraasa wayita ilaalametti waa'ee isaanii hin akeekkachiisa. Sababbiin isaas nuuf lakkoofsi kun kan fudhatamu yoo namoonni kunneen kan dhuguma Indiyaa irraa achi ta'an jechuun Jaayishankar dubbii isaanii keessatti kaasaniiru.
Oduu biraatiin Doonaald Tiraamp haawutii Yaman dhaabbata shororkeessummaa biyya alaati jechuun farrajan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akkuma filatamaniin murteewwan garaagaraa murteessaa kan jiran hidhattoota haawutii Yaman keessa socho'an shororkeessummaa biyya alaatti farrajaniiru. Tiraamp murtee kana kan dabarsan haawutii bara 2023 irraa eegalee irra deddeebiin dooniiwwan Ameerikaa irratti haleellaa raawwachuun nageenya biyyattii balaadhaaf saaxile jechuun erga dubbatanii booda. White House ibsa baaseen sochiin garee hidhattoota Yaman kun lammiilee Ameerikaa qulqulluu baha giddu galeessaa keessa jiraniif balaa guddaadha jechuun dubbataniiru. Nageenya michoota Ameerikaa baha giddu galeessaa fi daldala galaana addunyaa balaadhaaf saaxilaniiru jechuun himanni irratti dhihaateera. Ibsichi Ameerikaan hanga haawutiin loltoota US yookaan dooniiwwan galaana diimaaf yaaddoo hin taanetti akka haleeltus itti fufeera. Ministeerri dhimma alaa US qindoomina ministeera nageenyaa baha giddu galeessaa waliin kan wal ta'uuf garee hidhattoota Yaman dhaabbata shororkeessummaa biyya alaa jechuun moggaasuuf gabaasa guyyoota 30 keessatti pirezidaantii Tiraampiif akka dhiyeessu ajaja dabarseera. Uummata Yaman keessaa walakkaa ol miiliyoona 19.5 gargaarsa namoomaa kan barbaadan yommuu ta'u, gargaarsi kun irra caalaan harka hidhattootaa kanneenii gala jedhamee waan yaadamuuf dhaabbileen jireenya uummataaf balaa kana akka hin saaxilamneef gargaarsi isaaniis ni dhorkatu. Haawutiin erga Israa'el waraana Gaazaa keessatti jalqabdee as irra deddeebiin Teel Aviv irratti haleellaa raawwachuu fi dooniiwwan Israa'el waliin wal qabatan galaana diimaa irratti akka hin darbinis dhorkaa jiru. Bulchiinsi Baayiden garee haawutii Yaman gurraandhala bara 2021 tarree shororkeessummaa irraa haquun kan yaadatamu yommuu ta'u, Doonaald Tiraamp dhufee guyyaa 3 keessatti garee shororkeessitootaa keessatti deebiseera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa nu waliin turtii waan taasiftaniif galatooma.